magaalotaa fi aanaawwan naannicha keessa jiran hangi tokko to'annaa isaa jalaa ba'uu ibseeraa jala gabaasni Associated Press. Biyyi baay'ina uummataan Afriikaarraa lammaffaa taate Itoophiyaan naannoo Amaaraa keessatti dhukaasnii fi naannoowwan tokko tokkotti immoo xiyyaarri waraanaa marsaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan manni maree ministeerotaa federaalaa naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu torban darbe keessa labseera. Hoogganaan humna basaasaa Itoophiyaa fi ajajaan waliigalaa labsii yeroo muddamaa obbo Tamasgan Xurune dilbata darbe kana ibsa kennaniin humnoonni seeraan ala hidhannoo meeshaa waraanaa hidhataniiran naannoo Amaaraa keessatti magaalota to'achuu, hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuu fi dhaabbilee mootummaa to'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Humnoonni seera maleessa ta'an kunneen mootummaa naannichaa erga diiganiin booda gara mootummaa federaalaatti ce'uuf fedhii qabus jedhan obbo Tamasgan. Wiixata har'aa ganamarraa kaasee magaalota kanneen akka Gondar, Laalibala, Dabra Biraanii fi magaalaa guddittii naannichaa Bahar Dar keessatti sagaleen dhukaasaa akka dhagahamu jiraattonni Associated Pressitti himaniiru. Magaalaan Dabra Biraan magaalaa Finfinneerraa kan fageenya kiiloomeetirii 135 irratti argamtu keessatti walwaraansi humnoota mootummaa fi humnoota faannoo gidduu akkaan hammaachuu fi amma sagaleen dhukaasaa ciccimaan dhagahamu jiraattonni himaniiru. Sababa walwaraansaa fi jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan dhaabbanni geejjiba xiyyaara Itoophiyaa balalliiwwan gara magaalota Dassee, Gondarii fi Laalibalaatti taasisu dhaabeera. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antony Blinken jimaata darbe bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii ibsanii haalli nageenyaa hammaachaa dhufuun nu yaaddessaa jedhaniiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom ibsa dilbata kaleessaa kennaniin jeequmsi naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa guddaa fida jedhanii dhaabbilee fayyaa naannicha keessa jiraniif gargaarsi osoo addaan hin citiin taasifamuu akka qabuu fi eegumsi illee akka godhamuu fi qabu dhaamaniiru. Agarsiisa feestivaalaa lammiilee Eertiraa biyyoota ambaa keessa jiraatan taasifamaa jiruun gareen feestivaala kana qopheessan mootummaa deeggaru jedhamuudhaan mormiin biyyoota baay'ee keessatti isaan mudateera. Mormii Kaanaadaa magaalaa Torontootti ka'een namoota 9 irra miidhaan ga'ee feestivaalichi adda akka citu taasifameera. Feestivaalli lammiilee Eertiraa, Kaanaadaa fi Yuunaayitid Steets Siyaatilitti kabajamuuf ture sababa jeequmsa Kaanaadaa Torontootti mudatee namoota 9 irra miidhaan ga'eef addaan citeera. United States kutaa bulchiinsa Seattle keessatti feestivaalicha kabajuuf eeyyama bakka argatanii bakka dunkaanni qophaa'eerutti gareen biroo dhufanii dunkaanicha humnaan waan diiganiif nageenya namootaaf jecha eeyyamicha haqamuu bulchiinsi magaalaa beeksiseera. Mormiin lammiilee Eertiraa agarsiisa feestivaala kana qopheessanii fi kanneen morman gidduutti ka'e mootummaan Eertiraa gareewwan feestivaalicha qopheessaniin propagaandaa hojjechiisuun maallaqa walitti qabuuf jechuunidha. Mormii cimaan Kanaadaa Torontoo keessa ture kanneen namoonni 9 irratti miidhaman tokko hospitaala seeneeru boodarra hoteela keessatti eegumsa poolisiin kabajameera. Agarsiifni feestivaala lammiilee Eertiraa kanneen biyya alaa jiraatanii mootummaa Eertiraa aangoorra jiru waliin hidhata qabu jedhaman biyyoota kanneen akka Jarmanii fi Swiidin keessattis mormii ka'een humnoota poolisii irratti fi walii isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Mormii biyya Jarman keessa tureen humnoota poolisii 26 miidhaan qaqqabeera. Haaluma wal fakkaatuun kan biyya Swiidin magaalaa Stookholm keessatti immoo humnoota poolisii 56 miidhaan ga'eera. Biyyi wal waraansaan rakkoo cimaa keessa jirtu Sudaan keessatti rooba cimaa roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'uu isaanii sabaa himaaleen mootummaa Sudaan gabaasanii jiru. Balaan kun kan qaqqabe kaaba Sudaan naannoo daangaa biyyoota Liibiyaaf Masrii irratti ta'uun illee gabaasamee jira. Mitikku. Rooba cimaa naannoo kaaba Sudaanitti roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'aniiru jedha sabaa himaan mootummaa Sudaan. Dhaabbileen gargaarsaa gama isaaniin biyya waraana keessa jirtu kanatti balaan lolaa cimaan dhaqqabuun rakkoo durumaanuu uummanni sababa wal waraansaan keessa jiru daran hammeesseeraa jechaa jiru. Haala qilleensaa naannoo kaaba Sudaanitti yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufeen lafa gammoojjii daangaa Misrii fi Liibiyaatti argamu kanatti rooba yeroo muraasa qofaa argataa ture waggoota 5 darbaniif rooba akka ammaa cimaa ta'eeru argine hin beeknu jedhu jiraattonni. Biyya ji'oota 4 oliif wal waraansa keessa jirtu Sudaan keessatti waqtii roobaa ji'a waxabajjiirraa kaasee argattu keessatti sababa rooba cimaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uu maluu jedhu gareen ogeeyyii fayyaa fi gareen gargaarsa. Kunis hanqina nyaataa, dhukkuboota baakteeriyaan daddarbanii fi buqqaatii guddaa fiduu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti Sudaan keessatti weerarri dhukkuboota koleeraa fi busaa argamuu kan eere garuu sababoota wal waraansa achi keessa jiruun yaalii dhaqqabsiisuu hin dandeenye
jedhe haala amma Sudaan keessa jiruunis hospitaalonni Sudaan keessa harka 80 ol tajaajila ala ta'aniirus jedheera. Wal waraansa Sudaan keessatti hooggantoota humnoota waraanaa lamaan gidduutti gaafa eebila 15 bara 2023 ka'een Leessaa kan xumura kutaa 12ffaa bara kanaa kennuudhaaf ramadaman sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen naannoo irraa dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko barsiisaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan Yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennan amma garuu gara bakka dhufanitti deebi'uudhaaf rakkachuu ibsuudhaan haalli keessa jiranis nageenya isaaniif sodaachisaa ta'uu eeranii jiru. Qormaata seensaa Yuunivarsiitii kutaa 12 baruuf Gondar Yuunivarsiitii dhufne. Gondar galuu kan qabnu ture guyyaa qixaamee fi sanbata ture. Rakkoo nageenya uumaaf inni socho'uu hin dandeenye nuti. Magaallis hundumtuu cufaadha. Daandiin sun durtu. Uffanni qilleensa sun hundumtuu cufaadha. Kan lafa taasifaadha. Itti wayiinsa ture amma nuti hoteeluma yuunivarsiitiin dursee nu qabne jirra. Kan mataa himatti nyaata hin arganna bakka hoteelaa jiraannooti. Namoonni immoo nyaata qaban jiraatu. Namoonni immoo iddoo biraa jiraatanii akkuma baay'ee iddoo garaagaraa qaban. Hoteelota garaagaraa ta'uu qabame. Nama akka warri nyaatamuun bakka jiraatu. Poosilitiin asii ta'uu maaluma lama hospitaalaan yoo bal'aa wanti gaariin jiru waan jiru. Sagalee dhumarfaa dhukaasa fi rasaasamaa barbaadu wanti dhageenya jiru magaalaa keessatti wanti gadi baanii arguu danda'u waan ta'eef. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Walqixxee Dr. Faaris Daliil sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbaan darbe mooraa Yuunivarsiitii Gondar keessatti haleellaa qaamolee hidhatanii raawwatameen barsiisaa Yuunivarsiitii Walqixxee tokko ajjeefamuu ibsuudhaan ammas barsiisonni naannoo Amaaraatti ergaman ammatti achi baasuudhaaf rakkoo ta'us eeraniiru. ያው አጠቃላይ ካሉበት ቦታ ወጥተው ለመመለስ ሴፍ እንዳልሆነ ነው። ምንም ሴፍ አይደለም። Akka waliigalaatti bakka jiraatanii baanii galuufuu haalli jiru gaarii miti. Nageenya amansiisaas miti. Geejjibnis hin jiru. Sagaleen dhukaasaa bakka bakkaan dhaga'ama. Kanaaf yuunivarsiitiinis bakkuma jirtan turaa jechuun akka achuma turruudha kan nuuf hime. Geejjibaan imalaan dhufuu osoo hin taaneyyuu magaaluma keessayyuu asiif achi socho'uu hin dandeenye. Qaamolee dhimmi ilaallatu waliin dubbachaa jirra. Daandiin nagaa ta'e yeroo ba'uu danda'anitti akka ba'an hangasitti bakkuma jiran akka turanidha kan waliin dubbanne. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiitaa odeeffannoo barreeffamaan sagalee Ameerikaaf erganiin Yuunivarsiitii Gondar Dabaarqee fi Dabra-Taabor keessatti barsiisonni 53 ramadamuu isaanii ibsuudhaan haala isaan itti jiran dhiyeenyaan hordofaa jirraa jiran. Haala isaan nagaadhaan gallakkifaman ilaalchises ministeera barnootaa fi tajaajila madaallee fi qormaataa waliin haasa'aa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatanii barsiisaan Yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennaa turan haalli keessa jiran rakkisaa ta'uu eeruudhaan wanti furmaata jedhame homtuu ammatti wanti nuuf himame hin jiru jechuun daandii danda'ame hundaan nagaan bahuun hawwii isaanii ta'uu ibsanii jiru. Shantamaa olii taa'ee kan akka jiru bakka tokko akkasuma iddoo biraattis immoo hoteelota garaagaraa jiran qonni roobsamanii jira yoo xiqqaa ta'e nama dhibba afurii hojiidha kan iddoo kan qabatamee jiru. Kanaafuu walitti dhufeenya nuti qoraadha waan ta'eef warri jiifota biraa irraa wallee isaanii suma kuban qaban. Yuunivarsiitiin Baahirdaar ammoo barsiisonni qormaata qoruudhaaf gara Yuunivarsiitii Baahirdaar dhufan bakka duraan dhufanitti akka nagaan deebi'an ibsee jira. Itti gaafatamaan kominikeeshinii Yuunivarsiitii Baahirdaar obbo Girmaa Ashabbir sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni qormaataaf dhufan sababa cufamuu daandiitiin ba'uu hin dandeenye jechuun ibsaniiru. እኛ ጋር ተማሪዎቹ እዛው ባህር ዳር ከተማ ያሉትን ወዲያው ሸኝተናል። ፈታኞቹ ሙሉ በሙሉ ሸኝተናል። Nu bira barattoonni naannawa magaalaa ta'an qormaata isaanii xumuranii galaniiru. Barsiisonnis akkasuma gara bakka dhufanitti deebi'aniiru. Garuu barattoonni magaalaan alaa dhufanii ba'uu hin dandeenye ammallee yuunivarsiitii keessa jiru. Barattoonni kunneen yuunivarsiitii keessatti tajaajila barbaachisu argachaa jiru. Eegumsis taasifamaafii jira. Dhimma barattoota naannoo isaaniitti deebi'uu hin dandeenye ilaalchisuudhaan biiroo barnootaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan kominikeeshinii Yuunivarsiitii Baahirdaar obbo Girmaa Ashabbir muddamni amma naannicha mudate humna naannoo ol akka ta'e ibsanii jiru. አሁን ባለው የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የዚህ የመከላከያ እንትን ወደ ፉል ፍሌጅድ ዋር እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Ammatti haalli jiru ammaataadha. Walitti bu'iinsi qaamolee hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti deemaa jiru jabaateera. Kanaaf akka dhuunfaa kootti biiroon barnootaa haala amma jiruun waan mijeessaa jedhee namanu labsii koomaandi poostii jala jirra. Ammallee ganamarraa kaasee sagaleen meeshaa waraanaa dhaga'amaa jira. Tarii koomaandi poostiin kun haala mijeessuuf danda'a. Garuu biiroon barnootaa mootummaan naannoo humna koolii jedheera waan ta'eef carraan jiru kanaan ala ta'uu danda'a jedhee yaada. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ministeera barnootaarraa yaada argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee torbee darbe ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa kennaniin barattoonnii fi barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannichaa keessa jiran rakkoon nageenyaa akka isaan hin mudanneef qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Barattoonni gara 841 ta'an hanna qormaataarraa of eeguuf jecha bara kana yeroo lammaffaadhaaf qormaata kana fudhataniiru. Yeroo qormaanni kun gaggeeffamutti haleellaan namoota qawwee qabaniin mooraa Yuunivarsiitii Gondar 3 irratti raawwatameen barsiisaan tokkoo fi poolisoonni 2 akka ajjeefaman gabaafameera. Walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa barattoonni 16,000 qormaata murtaa'e akka hin fudhanne ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gareen loltoota biyya Niijeer keessatti fonqolcha aangoo raawwachuudhaan mootummaa qabate dilbata kaleessaatii jalqabee amma fuula duraatti beeksisi kennamutti daangaan qilleensa biyyattii balalii xayyaaraa kamiifuu cufaa ta'uusaa ibsee jira. Tarkaanfii humnaa garee juntaa sanarratti fudhachuudhaaf kan murteesse ECOWAS miseensota isaa gidduutti waliigalteen akka hin jirreef biyyoottan ollaa Niijeer biroos murtoo uummanni humnaan seenanii pirezidaantii biyyattii Mohammad Baazum aangootti deebisuu irratti amantee akka hin qabne ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasaaleen maddaawwan adda addaa qopheessan cuunfamee akka taanutti qindaa'ee jira. Bafaqaadu. Loltoonni mootummaa Niijer irratti fonqolcha aangoo taasisanii akka aangoo gadhiisanii pirezidaantii biyyattii Mohammad Baazumitti deebisan guyyaan garee hawaasa diinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWASiin kenname ittuu hin gahin saatii muraasa dura televezyiinii mootummaa Niijer dilbata kaleessaa galgala ibsa tamsaasaa ture. Ibsa kanaan warreen aangoo qabatanii jiran giddu seensa ECOWAS mormanii daangaa qilleensaa Niijer irratti balaliin xiyyaaraa taasifamu kamiyyuu tarkaanfii cimaa kan fudhachiisu ta'uusaa beeksisaniiru. Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger. Akka loltoonni mootummaa kana kaasan haalli siyaasaa jiraachuusaa hundinuu ni beeka. Har'a hiriira kan baaneef gochaa ECOWASitti akka gammachuu hin qabne ibsuufi. Deeggartoonni loltoota fonqolcha aangoo raawwatanii gama isaaniitiin